gara keessanitti dhiyeessuu barbaadu ammuma yeroo dhuftanaa jechuudha. Kana keessan dhufudha baay'ee ariifadheen ture beektaa. Otuma daddafee deemaa jiru gurgurtaa qotu naan jedha. Maaliin yaa bona mudama maaliin qotu duratti yoo isin dabartu naarabsitee naan jedha. Araani amma reef isin dabara kanaan dura asiyyuu hin dabarre callisi. Duratti odoo asiin dabarte naarabsitaa hin naan jedha. Tokko immoo akkuma beekamu naannoo baadiyyaa keessatti nama guddaa wayiiti hin dulloome sarana lakas qotuu hin danda'u jedhee lafa qarxii lamaa jechuudha gurguree qarshii teechifame. Yeroo kana namni maal jedhaani warroonni ollaa jechuudha. Qarshii maaliif mana teechista? Maaliif baankiin geeffanne baankii teechifadhu jedhani. Inni immoo sirriitti waan beeku waan baankii 10,000 akka carraatee 10,000 qabee deemee hin galchee gaafa baasu akka ture naannoo waggaa lama akkas taa'ee hin deemee meeqa barbaadde jedhanii hundumaa kanan galche hundumaa baafachuun barbaada 10,000 isanii jechuudha. Akka carraatee qarshiin isaa 1,000 dhalee 1,000 dhalee fi 11,000 jechuudha akka waliigalaatti. Naan 11,000 kennaniif. Lakkaa'ee kuni 11,000 beekuni yaani 10,000 sinitti kenne qarshiin kee jannatti dabreera ifama waliin jedhee deebise. Miti qarshii waan godhe inni ala yeroo dambooda siif dhala kanaaf. Inni maal jara naan sina maneetiin inni gote eenyutu lufeecheeti dhalaasi maal jechuudha maal waan akka miti ilaali waan hubachuu qabdu qarshiin dhala yoo taa'e inni dhala kanaaf dhugaa lama waan ta'eef dhala jedhana. Naagale amma reef naagale amma 1,000 naadalee 1,000 si dhalee amma hoolanis goromtii gisee duraa takka dalti garuu itti babbarraan lakkuma dalti muti xinnoo dhumture 2,000 naaf dhalaa akkasii miti akkas ta'e 10,000 kana hoodha yaa ta'u 1,000 takkiti saffidaa ta'e achumatti naa aduu dhalee dhufee fudhadhee 1,000 takkiti saffurate 10,000 jechuudha. Tokko immoo yeroo baay'ee sirba jechuun anaaf jireenya kooti lubbuu kootidha. Sirba baay'ee ni dinqisiifata. Gaaf tokko akka carraatee maal akka carraate dorgomu malee sagalee yoo ta'e qaba maannan dorgoma sirba soo ta'e uumaa waan wallaaleen qabu jedhee iddoo dorgommii dhaqee isteejii gubbaa ba'ee Kashtiyee baay'ee si jaaladha halkanii fi guyyaa ani si yaadadha yeroo dhaabi jedhanii warroonni dorgomsanii jechuudha. Dhaabi jedhanii maal rakkina jira moo maaliifan dhaabe dhaabi maal seete obboleessa sagaleen kee baay'ee bareeda garuu immoo riitimiin eeguu qabda riitimiin eeguu. Ritimi na tuhe kare ritimi waka tuhe kani wakum tahe kumane ritimi umne mana kala ritimi itu. Oke, ala ritimi tega mungalle betuda mungalle. Garu ritimi ni akami tega ma si gale jira aja. Karena datin tadi ritimi kane kamu aku zaiti sukara sari irina ne kama aja. Bagus tuh. Baye. No, namanya. Kiriya ki yoji. Mana kenya kat mamale na jadi. Mari gurba yero kana mana kitani mas mo na ma gelgale. Rakun ka muri mo na jadi. Ade kai share tere na wajina teve. Army malu vele malu daga malu anya ta muno jeta jadi. Amaro sute di na kamena. No jeta ina. Tole jete obole tisa. Itu hojjechuudhaaf muddanti akka tokkuma hojjettu joogii keessa bishaan turaa tasaa darbaati.
Galabaadhee ture bishaan galee. Haati ulumaan hin taane ulumaan. Maaloo ta'a maaloo argee maaloo ta'a akka ta'e addaan maal ta'uudha bishaanii miti bishaantu ganname miti maali akka maal gurgurta jedha. Callisee zayitii saduu ta'e akkanumatti dabbaati.